Sirraa fedhaan jedhe akki feetu kanarraa feetu maaliin jedheen akka ofii fedhu sirraa fedhaa jedhe adiibii kiyya jedheen akki ofii ati feetu kanarraa feetu maaliin jedheen intaluma keessa amma walumaan naasofnee walumaan qaqqaannee ani irraa cufadhe silkii ana tiktokii suusiin laale sa'aatii takkiti tiktokii kanarraa bu'uunitu namni biyya gubbaarraan dawwal tiktokii irra taa'u na dhoogge. Habibi gaafa kaani this is my business jedheen dawwala guyyaa asirraa baay'isii dawwala haala balataa saa 24 hin dawwalin jedheen aadaa inni beerri inni viidiyoo irraa waraabne jirtu feemasoota kanneen gaafa kana si miisenjara kana iskiriin riikoordii na godhee walumaa haasofnee miira keessa galchee rifeensatti malaaxitti tana susukkumataa gisee asi haasofsiiseeti. Wanna yaa meeshaan kan iskiriin riikoord onna godheeti. Moetti warra babbareedaa asirra taa'u kanneen mana mul'ise kan nama laale. Yaa saaliyaati yaa. Faatee biyyatamtu nyaata. Yoo akka isaa sanniin na mul'isee ta'ee adda haati faatee deebitee waan biraa waliin daladdi gowwicha kiyya kana. Haati faatee achumaan inshallah miila si baasa yaa. Miila kiyya na baasa. Waan fi maasin jedhe ishiti gaafa yuunivarsiitii irra gooraan jedheeti. Ati maaf natti argata guyyaa san roozii sooraa uuf deemaa namicha kan of eeggadhumaa naan jechuudha garuu yeroo Habibti maal akka isin waliin haasoftanii wayii beekaa an achi as waan isin waliin qaattan waan suutee waliin qaatte waan sumayyaa isin hundi itti barreessitan dhageeffannoo waan nu godhisaanii haa. Yeroo isaa uumaan nu giftora baay'ee na dubbata. An akka isin waliin haasoftanuu iyyuu hin beeku bar achi as inni maal naan jedhe seeta. Dhaltuu kanneen hundaras dallalee si dhufe bari naan jedhe kun akka itti na kadhatan laali jedheeti. Wallahi isin jala bar saalee bar nama tokko lama miti bar yoo xiqqaatte wanni asirraa takkitiin inni ittiin barreessin hin jirtu jechuu hin dandeessu. Dhaltuu kanneen hundarra lufeetiin si dhufe bar naan jedhe hinde. Maqaa keenyaa yamaatti maamee warri nawaasa warra asubsee mulu gowwumnati saarnati argite. Kanatti achingaa kan ani sumayyaa giseenni sumayyaa maqaa sumayyaan akkaase gubadhee beektaa sumayyaa tanatti. Asii sumayyaa tanatti beekti konkaadha jeeffadhu jedheen jazbaa. Silaayyuu kushina araba dalagataa ta'a giiftii irraa dhimma hin qabdu kan miidhate giiftiidhaaf gottee sumayyaadha. Achingaa kan sumayyaan tiyyala. Sumayyaan Silkii keessa taa'ee dhageeffadhu jedheen sumayyaadha lafaan bani dhageeffadhu jedheen silkii keessa taa'ee biyyee nyaata. Sumayyaan hin dhageeffatte haasofsiise ta'a. Roozii sanaan jedhe. Roozii sanaan jedhe. Ta inshallah mudhi olin ashaangulliitii fakkaattu naan jedhe ashaangulliitii fakkaatti mudhi olin jedhe. Nama mataane taa'e ani koolaa Baatee waan nama hamata seetaa saalii alaali. Qaama kan kee kanarraa akkana silaalee laala akkana sitti onnedha akkana silaalee shallee biizinasa jedhe. Shalloota biizinasa jedhe. Ashtii jedhatti koomentina waan jee barreesse nu laayif goolii kootu guutin jennaaniin ishinaan jedhu feekee kaardii didee leenca ofii giiftii guddaarra jira qofa mana qashtii beeqanan ammoo giiftii akka giiftii. Adaamaan yeroo san isaa golee lambeetta jarritti himiin kuni. Mana qashtiif. Roozii inni roozii jenajjana. Suuteen ammoo jidduutti jaarsummaa jaartii dhabeetta jidduu deemtee yoo no suutee lakkoofsaan qabdu waan ofii dhiisin dongoriin wallaalatan kijiba. Suutee jaarsummaa hin jiru wanti ololuu hin jiru namicha walii haasa'uu fi giiftii mana qashtiitti kennee jechuu giiftii leencafa kennee. Habibti maal lakkoofsa inshallah barreeffama nama mudhise ani lakkoofsan qabdu jetti isiin wallaa rabbii haddeetti barreessite. Anko waan qabu waan kana waasii akkasii jedhee deemtu kan beeku malee wallaa rabbii kun beeku beeku waan kana. Kazaa maan godhasis fakkaate. Amma inni tanaa walii galamtu. Tuni ilaalu maal jettan seeta waan namni beeku wayiseeti isa reeree tiktokii dhufaara. Waasii lamaan beektu. Daabboo sin mul'isuu rakkoon qabu yuunivarsiitii tiktokii laayif goolii kaadhee taa'a kootu buusi jetteen rooziin. Mana kiyyatti sobini mana qashtiiti qashtoori haasaan sobini waan yuunivarsiitii kan kennan kaardii nadi qashtii waan jeefata. Achi jennaan inni kaardii nadi hadha mul'isii ka'iiti. Kaardii nadi hadha mul'isii ka'iiti. Gaabbiraa ammoo hin buusaa jedheen beektaa inni. Sobini soba kana sobdoon mana qashtiitti waan jedhe. Kaardii nadi anaanuun jenne yeroo qashtiin jedhe booda raalee baay'ee koomentii barreessee bizineesii daladdanii akkasii bizineesii narra dalagachuuti isin naqeera jedhee achuma foodoo raawwatee bidoo kana godhechi na deebi'ee habiibi.
Guyyama san na biloof na biloof. Akkaawunti tiktokii sadi mana ta'e akkaawunti tokko mana kiyya gubbaa ta'a akkaawunti tokko mana roozii keessa ta'a akkaawunti tokko mana ofii banatee ta'a beektaa. Ana keessa agarsiisanii Adeen gaddaa kan misaalee akka dhufee kuma tokkodhaa kana san hime saaloo. Ana Mana kotti sii kenne sana akaanti guddaa isaa isaanii beeku. Akkuma adeen gaddaa kan Isa beeka baatu. lolaa kiyya isin jedhee kana fudhadhu isin jedhee kuma tokkodhaa kana eessisanii. rooziin tun jedhe qachaa hundaa fuudhana keessa kottu laayif goli tana guuti kottu laayif goli tana guuti naan jette jedhe. Leenca guutii ennaani kaardii dadi bizineesa daladdan nun jedhama qashti. Kottu laayif goli tana guuti jette jedhe kottu laayif goli tana guuti an keessaan barbaada isiin nama kottu laayif goli tana guuti naan jette. An sama giftee dada deemne giftii kottu qashti kenne leenca fa'aa jedhee ishiiree viidiyoo baratee taa'ee kaardii bitaa Yoo ajaa'ibsiisee. akkasaatti akkasii ka'e maal jedhe tanniin shalloota waliin adeemtal mamamtuyyuu amma tanniin illee dubartii No rabsa. nama akka kan keetii kana barbaada'an ka bultiitii yaa ta'u ka gannadhaan ka dhuguudhaa fi qama'uurraa minaamina irra dubartii jedhan jenurraa na dhogu nama akka kan keetii kana fedhanaan jedhan amma ka inshaallah daabboon haadha fadhee jedhe Hooyi maali. Dammoo nama matee nama dhiyaachisan tugatana. Wallahi kutubi nyaachuuf ture. Nuti koo miskiinota. rabbi gara habiibin ani inshaallah osoo inni leencaa makiina deemtu sadii afur hin buusin inshaallah haasoma tokko sagalee wanta nagaan jedhaan jedhu mataa fayyaa sin qaba bilte Iiraan jedhete. inni amma maal barbaada seeta isaa baqiti maa barbaada soore salaalee ka'ee waa puushi godhuu barbaada akkas jedhe Dura maal jedhaa dura sirriitti faanaasee walii gallasin jedha walii gallaa jedha malee koo kennu. Anis jaman qashti kenni sinnaayee malee ani qubuma gifti. taashaa waan jedhu laata Meeshaan madaa. Hooyi waa dhufi sanii salphannee yaa rabbii yeroo san nu galaafatee raawwatee namichi nu fixee. namni wayii faati maal jedhan seetatti barreesse namni wayii faatitti barreesse wanno nahin kana kalee operaasyoonii ta'e naan jedhani kalee operaasyoonii ta'uu hedaa doolaara 500 naa ergi kalee tana dhoo kalee operaasyoonii ta'e naan jedhani operaasyoonii ta'uu hedaa lubbu my love hello baby how are you jedhetti barreessa akkanatti. Go mee maal jedhee isti dubartii janaa jana himame anaa fi koo yeroo san nuyi anaa fi qashti deemee qashi sumayyaa na warrida warri birra. Dhiira kana dhiira Maal akkasii. gochuu dubartii ofii. Hawaarii unaan jetti sanuu jedhee akka waa hawaarii unaan jetti jedhe gowwaan aseeti hanka osoo waan laaliin kennu namicha sumaaltichaa tokkotu bira jira isa san viidiyoon nama mul'isa ila kun amma reefu mataa doolaara 500 ergee ka'e naan jedhe wanno naayiroobii intala wayii achii qaba waan inni barbaadu hunda gootii fi akka barbaadu hundatti garana garagaltee fi bakka achumaan yooma san doolaara ergee ka'ee ammas taa'aa jira kun gammadee shaaworii bahe naan jedhe adaanillee shaaworii galuuf na dawwale yoo san hudduu harree haaseeru nini Mee akkana waa namaa si daabboon mana dhaa hedduutu mul'isa kana michi fayyaa qabu osoo fayyaa qabata kan siimaa si jamu. Ana koo adda walii haasofnee ana ammoo laal sa'aati san piisii san ta'e laali viidiyoo shamarranii kana qabanii irraa Akka waraabee kana barreeffama jarri itti warwaattu kan akka waan sokkeetti itti sakka'anii kana laale gadhise mee beeruunos bira jirti jedhan jedhise dubbii sumayyaa bira geennaan gaggabeette. ebeluus bira jirti kennaan achi sumayyaati yeera gizee inni dhaqo beekti Roosiin ammoo gifti guutiyete guutti biyyaa nyaatu ni rabbi na baasa namchi sarkaa badee silaa salphadee raawwadde ana osoo jinjaan osoo miira iyyuu keessa nan galchina tasallee. namni hundinuu ilaali namicha waan nan beekun se'ani beekta waan nan beekun se'ani roosiin illee waan nan beekun seetu sumayyaan illee Ani no adilla maanu fi ani kos jamar kamana kiye fete zamu fi sumayya na fakkaate mana join godhe commenti barreesse hin bareedalanii qalama isaa makiinaa dhiintuu naa kenneme qalama dhufe san osoo waan takkatti dha kusii furte osoo nooliin haasayin. ana attaallaluudhaaf jettee jedhe bara attaallaluuf jettee mudhii gadi akka mudhii gadi kana mashangeettu kana garana yoo ana an dhoqee kenna ol kaate jedhe yoo qara ol kaa'u illee feene Wallahi billahi yoo adda wal baradhee guyyuma san makiinaa dhiintuu naa kennee deemee guyyaa lammataa walii haasawee guyyaa sadaffaa maqashitee gadi laayif goolii leencaa fi makiinaa daaraa keessa gadi guuta'ee kuma ofiitti koomenti barreessee seenee kaardii na dide kompiitara banee viidiyoo taa'ee michaatii namaa. Kana rammaan nan jedha kenni maqaa nan barreessu itti dawwan nagetti laqashni itti dawwan gitta qashti mataa na nyaatti hin beektaa miira qashti malisi
دولي قلت جبتي هني دايما Habibti bar sa'aatii kana mar daabboon sa'aatii san laallamuuf qophoofte taroosiiti. Qash giifti ka fudhatu qashti beekta. ani tidak ashti nama tidak nageti an ko man bek wallahi zin an na kwanta kan bek tidak nageti na dawarte dawale ko tu makana balle sita ire yanane ne ko tu mata business Habibti an maal jedhee yuberta Sumayyaa fa'a. Sumayyatu ciccite malee laali. Sumayyaa ciccite jira hime malee jechuu. An Sumayyaadhaan ati itti naasa'ii namicha kanarraa of eegiti. Cadhisee ati namicha walumaa naasa'aa cadhiseetumaan inshaallah. inu mana waraabbato totti daasoftaa Haqa inni daabboo jaraa keessaa daabboo nama annama tokko. wallahi kana tabu kana ko bututa shokoto gara baskula hai Afaanin jedhisi jedheen Sumayyaadhaan. Sumayyaan tiyya maalitti afaanin jedhifti tiktookii irra baatee gisee fataffattee illee hin argine. Daachuma jarri hundinuu ribri jedha. Nafaa kada batta sumayyaa mana kiyyatti me arrabsite batta saree deema seente komen jooni joon godhee dhufu saree deema seetteen ta guyyaa sana bakka adda nabi loo keena ammoo amma deengata biloo Meeshaan jiraan sagalee naa qabee barreeffama ka iskiriinshuutii kaasee ka qaar namni shamarran tun itti warwaattu hunda na erge kana hunda. kana beekumsaalee kana fayyaan qabu osoo fayyaa Iskiriinshuutii kaasee na erge hunda dileetii godhee ka'ee maal jedhe maal jettee na himte shalloota sanni hennaan jedhe. shallaa ummata bizineesaan hundee nama qashtiidhaan Shalloota sanitti jennaan uummata mudhii gadi nama shanga'u sanitti maal jettee na himte akkanan arrabsanii gastii gubbaa dhaqennaa sanii akkaan arrabsa achitti illee wannu jedheeni abbootti dhiisi jedheen tunniin qaraas hin taatu maal faayidaa sii qabdi. Angaruu Sumayyaatu fatafate malee inshaallah haqa inni daabboo laaluu eegalee. wallahi billaa waan yoo soo haga fedhe leencadhiisi waan fenaa hee namichi sun maal jedhe namichi garaa wannoo garaa keessa kaatee kaartoon maal jedheeti miira keessa garaa fayyaa qabdi maraattu raasin hayi ani koo waliin haasa'e dhageefti illee osoo waan takkatti odoo Habiibi nama Oromoon jabaadha tiktookii kanarraa qabna jettu bara akkanatti inshaallah harmaa ol kaane akkanatti isiin ol baaftee bira teettu kan akkasii viidiyoo irraa waraabbatee bar wallaahi namicha ta'u miti bar. no namoonni akkana yookiin obbolummaaf tiraatee nama waraabuu danda'a kana obbolummaa tiraatee waraabuu hin danda'a garuu Obbolummaa miti san maallaqa daareektii ergaa fi ture maallaqa ergee hunda risiitiin irra ergee. wallaan beekoon amma nama tokko amantee jetti normaali obbolummaaf yookiin uffata gabaabaa illee bira yookiin nama viidiyoo koo'ee haasoftaan taa'uu dandeetta garuu ammoo miira keessa galee giiftiidhaan miira keessa galchee narraa fuudha ittiin hin eeggatu. Habiibi Dubaay kanattuu yoo shamarran tun Dubaay teettee diyaasbooraa irraa maallaqa kana nyaattee argee nama meeqa risiitiin mata nama maqaan nyaataa ta'a yoo Dubaay ta'e nurra gadi bu'in deemaa jechuu haye nu bira takka illee yaadee meeqa Anam qoya shamarran Dubaay tana waan saaxilu jira walla. Asii Maammadoon Dubaay keessa jira irraa nyaata jarree ammoo diyaasbooraa irraa maallaqa. Asboo illee nyaadhee beeku Maammadoon Dubaay illee kana nyaattee kanaafit nuuf ittiin jirtu amma nama ati faamina guruppii keenya keessaa namni nyaattee jiru Maammadoon nullee nyaannee hin beeknu amma ka dhufeettu san deebiin beeku annan galchu. Ka dhufe. Amma garuu osoo waan buufane bitaa Kanammoo sila hoteela qabatanii kanii hoteela san keessa ari'aniitiin bakka biraa jira jedhanii sila dhugamaa sun. Faamini Ani akkuma yaa rabbii keetta na goota. waan ati atariifti yeroo jirta anaan amma warra Akkuma namni wayii golgolaa'ee ijji keessaa baddee kaatee oldaanii irra deebettuu shakkiyaan. baadee waan fi rabbii kee sodaadhu rabbii rasuulii sodaadhu nurra lafa dhuunfaa aara namni haaye. Habibti abbaan fedha haaruu mina qabbanyan inshaallah maaltu na galche daabboon teessanii taa'amii wanti taamu taa'amii kalaas baqa nyaattan. Ibsinni kaan aan ganaa fidanne warra fidatee meeshaan kasaaniiti kaa haayee dhiisi kaa. Rakkoon qabu haadhi yoo Maammadoon Dubaay waa isinirraa fuudha isin ammoo diyaasbooraa irraa fuudha. Daasboora irraa. Maammada Dubaay deesaa irraa fuudha jamana isaa Maammada Dubaay hin beekanii jiru. Qoya mubeen si nyaachaa jira kanaan ta'e inni sofaatota 50-60 gidduu galee suuraa duukaa akkana akkas ta'a. Rooroo mubeen yoo nyaatellee daabboodha malee mallaqa hin nyaatu miskiin maalirraa nyaata daabboo garuu hin dhiisu inshaallah bakka gaheetti lafee qorga. Abbaa miskiina jette shamarran jala seentee rafti. Lafee qorga. Abbaa miskiinaa kalqii suuraa viidiyoo tokko hamatu laabiin gadi. Shamara meeqatti naannee duukaa. Abbaa miskiina jedha. Abbaa miskiinaa tolan echi booda kun akkanatti isaan dhaqe. Meeqa ta'anii itti naanna'anii duukaa suuraa kaa viidiyoo waraabbataa jiru. Shamarran Dubaay tana rabbuutu dhiira garaa dha'e wallah.
Miskiina gara laafeeyyii dabar. Wallaahi gara laafeeyyii. Garuu akkamitti fi nama akka dhaguu dandeetta waan fi warra Dubaayii dhufe warra Dubaayii galee akkamitti dhaguu dandeetta kana. Habiibti ana warra Dubaayii dhaqee warra Dubaayii galee miti tiktokii kana irratti nama hunda isaa laale. Akkana ta'e beloo akkana beloo akkana beloo akkana beloo akkana beloo akkana lola amma sirra Irratti maataan hawaasa odeessaa turtoo duru fayyaa qabdi. lola amma sirra waa yuuzariidhaan waa deddeemu kana hunda isaa akkana na hima kun beloo kun beloo. Nama tokko callee hin jiru. An beekaatuma cadhisa malee kama gasti namaa hin deemne kana oduun na dhufti anatti taa'e. Masara jaaladhu. Garuu waan fi dhageeffadhu daasbooraan illee fidannee ben duraan filee fidanne osoo an fide garuu tokkotti namaan argituuf ajjeeftan malee. Habiibti kalli walii daabboon shamarran Oromootu ta'u wallahi irra tanatu iyyuu faayidaa argate habiibti talafaa maal faayidaa argattee miti. Way qeelelaanii dachaangetti. Wallaahi yoo fidatanii. Baadhaan salphannee baran. Awwaaliiti. Nama tokko hiriyaa makeettuu ni minati waan akka. Haala lima osoo faran Hiriyaa makeettuu ni mini jedha roosiiti. osoo duuteetuma addunyaa of ajjeesee. Garuu rakkoo waan kana shamarran fi masuun taane isaan gaafa isin muluu bilookan warra keessaan dubbisu muluu bilookan kaameraa iyyuu silkii irra gaxxamtanii sodaadha wallaahi illa silki. Namni wayii biyya galee ka'ee mana wayii shaqqalee ka'ee amma immoo hin dubbadhu yaa nama nama jal'isu wayyaa. Yaa haadha faatee miira keessaa ba'i yaa haadha faatee. Yaa haadha faatee miira keessaa ba'i. Ittuma dimeera Omar kun qabu takka maqaan balleessite waan jirretti. Daasbooraan roosaa bira dhufuu eddana rabbii keessa sodaadha. Haa ganaafatti dhufnee wal arginuuf amma gasti irra wal jala deemuu dhiisu bakka amma achi dhossaa bakka jiraachuuf taa'ee baadiyyaa salphannee waan fi rabbii keessa sodaadhu ana waan buufanne dura na dura na hubadhu akka sirriitti malee dongortee deemu. Namni wayiillee asirraa inshaallah muuxawwama fakkaatee otoo asirraa laalbarna keessaan dhaqee gasti haadha faatee dhaqee taa'aa achi kootu leenca ganna dhiisee nama kadhata. Inshaallah gasti haadha faatee irra dhaqee ni leencatti gadhiisa illikiidha. maal akka maa gasti haadha faatee mas gasti geemee qabdaa. kan gastii kimmoo dhufeera. No gasti geemee osoo hin taane akkan arguufi kaa inshaallah. Dubarree seenti. No jechuun namni Leenca irra gadhiisi. mu maaliifidha? Ana gubuuf yoo akkofi. Way gudii qabnaa way salphannee nu baran. Taaliyaa atillee qaama sootuu fitattee. Alhamdulillah bagan diyaasbooraa sin. Wallahi ani diyaasbooraa Isuma san jabeeffadhu saalee ati. Anas hin jedhu. Faaxulee jabeeffadhu. Sinni biraa wallahi faaxulee Habiibti nama hundi biraa jedhama wallahi wasseenaa jira. Tokki keessaa loof waliin jedhan jiru tiktokii kanarratti hundi isaa biraazar jedhaatu maal laaliin jira miti akka nama damma baasuu kanatti asii waa itti ibsata alaan nuukiya. Tokkicha isaa asirratti bee argitee arga gadi kajaarsa kiyya waliin jedhu biraazar jedhan. No, namni lolaa koo jedhee maal koo jedhee. Ani inni anaa fi Lolaanuma jedhanii garuu biraazar jedhaniituma wasseenaa jiran. Roosiinuu biraazar osoo jettu. Biraazar Habiibi namni baabaa laali namni laali baabaa biraazar jedhaa wal dhayaa jira. baaba inni Dubaay osoo taana jettaa. Wallahi baabaa biraazar jedhaa namni wal dhalaara. Yaa Rabbi lolaa tokko nu hawaasa nama Dubaay fitadhee akkanatti maqaan aggoote ati faatinaan lolaa buufatteettee yaa Rabbi naa fidi miidhana. Yaa Rabbi lolaa tokko naa fidi. Firooti. ani yoo fidadhellee jedhe. Doktorri maal taane isaanii nama wayii tokkos galee deebiin. Anama osoo waa buufadheetiin jedhee firoo garuu hin buufadha ijaazaan. Firoo. Firoo ijaazaan buufadha. Maa buufattaree firoo Habiibti Dubaay buusna malee achi gara fidnu. Firooti hojjate. Dakka Dubaay buufta inshaallah warri Dubaay hundumaa buuftan ijaazaa biyya nyaatti. Miskilaa kabir.
Yeroon eenyu birattu jaazaan bu'u waan isin dhibu tokko eenyu birattu. Arabaake. Eenyu birattu. Antero dhayyuu miti innante lookarin buusa yoo buusellee. Lokari yoo jimma sammo. Zoorte jimma galte waan fi rabbeeni. Nama gaariidha jedha mucaan agarsiisaanitti. Maal lubbootti barreen gala teessee bar komentii namaa jala komentii nama adii jalatti roosi. Walla. Maal fi kenna. Inni maal jedhama? Maayilu isheen jedhuun illee wayyee naan jedha bar. Inni maal. Waayee mucaan miskiina reefu gara miidiyaa dhufa. Waan nama waan inni waan barsiisu. Angaruu reefu argi fakkeenyaaf isaan beeku jechuun eenyuma kana mana eenyutti hin arge mana namaatti hin argan isaan beeku kaa jechuun eenyuma waan kanatti fakkaate. No, liqimsamee jedha inni illee liqimfameedhaan. Eentu liqimsa rabbi. Liqimsanii lolaan kiyya. Lola keessa kootu waan fi lola keessa kana beektaa waan fi hin beeka dharti. Een animu. Mee wallaahi. Anaaf lolaa kiyya garuu. Kiis na godha jetteerta anallee guyyaa tokko kiis na godha dhufe. Maayiloftu. Hin beektu lakki. Een wallaan beekaani. Waan ofii hin beeku. Wallaan beekaa. Maayilola lubbuu koo ittaani waan fi wallee Beekaa. lubbuu koo. Dubbiin kun gaa waan biraadha keessaan qabnu gaa nuti. Hin beektu wanta kana waan isin beektu dhiisee kana. Waan fi akkas awwaarra damne amma akka akka taane. Tu wallaa lazime lola. Saalee qixxuun goota waan fi. Gubbaarra dhaggeeffatee. Gubbaarra na akka adaas baarra gataa waan quba qabana fakkaata bibi. Fixarii. Waan fi faarsin mee dhiisme dhiisi. Nama viidiyoo bee jiru dhiiste isa viidiyoon bahin keellee kiis gootati nabse. Nafsin maraatee dhiisme. Isiin isaarra gadhiin eegee arbaa ta'e kiis godha. Daasboora ciitiin daasboora babbaara ittee sirra gadhee deemee kiis godhi. Hai. Oh kanaaf gubbaa dhaggeeffatee ciitii. Gubbaa dhaggeeffatee qabbanaayidhaa akkasiin daasbooraan Dubaay saabattee ittee maqaa nyaataa ta'a. Wallaahi dubbiin kun dhugaa. Ani sodaadha bakka. Ama jeneraaliin kun diyaasporaadhaan eebiliidhaan gubbaan seena jechuudha. Faarsaa turtee namicha kana guyyaa waan fe'ate. Namicha kamiin? Jeneraal kana. Habiibti namicha hin jedhiin jeneraal jedhiin inshaalla dirqama giiftii kennuu qabaate kabajuudhaaf jeneraal jedhiin biyyee nyaatta. Maal akkana xiqqeessuun? Madda naa warraddeetee baadee anta kata kiini dhiisa amma boodamu. Oo ture garuu lamuu ta'ee viidiyoo asin bahu. Amma booda. Yoo akka icciitti namaa dabboo qabdee salphina jechuudha. Ani tuun Dubaay. Eessaa warreen kumbuluun bira gaa jennee nume saalfannee nutti himu. Angaroo sodaas bu'aa akkas jettan amma waan fi maqaan balleessu kana osoo fidadhee miisan jarri waan gubbaa woosaa guggubeetuma guggubee dhufee jecha booda immoo gaafa natti Ameerikaatti deebi'e immoo bilookii raasa uummata hizbii. Isin amanu kaameraa silkii laxxaftanii habiibti sodaadha takkatti nama to'aman. Habiibti dabboo horii dhiigatanii yaasa dhalatanii dhiisaa rakkoo qabu. Baashuu qonatanii. Yaa. Wayii hordatii kennaa. Ati garuu gadoo bitee taata ammoo akkana namutti deebi'ee dubbatatti. Gadoo maalii? Si aara kan namni aanu fi namni kaaroowwetta garuu aara. Ayidoon karabbaan barbaade hafan fama habiibti bina gabbayin ka qarana jaalatu. Meeshaa kenna moo keessee ka dhuftee meeshaa kenna raasutu uyyumaan. Dhufanii damma maqaa barreessitee maqaa kenna ol daradartee warra dhufne illee keessa mattee. Habiibi dhageeffadhu warra dhufne illee keessa dabartee ka Dubaayin hin ziyaarre hin jiru ammallee ani maqaa namaa asirratti kaasee wayituu hin qabu. Hin jettu. Amma Maqaa namaa kaasee hin qabu asirratti. Maa nama tokkicha maqaa tokkicha bicha qalqiliisaadha faatee wajjin haasa'uu barbaada. Abiyyee Ahmed wajjin haasa'e obboleessa kiyyaati faatee jireenya dhuunfaatiin irratti namaan qabdu. Darattu. Yuuzariin kunoo wwwdhaan kanarra fiigu asirratti inshaallah.
Haati baatee garuu jechuudha qabdi mana haati baatee bulchan haa baay'ee ijoon godha akkami waan kennanii malee taashaa faati kunoo. Habibi angiftiin dhabu akkuma ta'e gizee taashaan dhufee qurxummii naa kenne haasoon dhufeeti ilmoo leencaa naa kenne gizee haasoon dhufee ilmoo leencaa naa kenne umar dhufee motora takka naa kenne gizee umar dhufee motora naa kenne lookar dhufee maniigaanii naa kenne gizee lookar dhufee maniigaanii naa kenne wannoon ammoo effi ammoo dhufee xiyyaara yookaan ammoo makiina diimtuu naa kenne. Hundinuu gisee mana kiyya yoo injoo hin godhe waa pooshina godhe dabarfata. Lolaa gaafa qabaattee rakkoodha badhiisa malee namni biroo sirraa fagaata. Mushkilaa qabdir. Ati lolaa qabdaa haadha faate? Jechuun gaafa lolaa qabaatte namni biroo sirraa fagaata. Gaafa dhabaa wayii sirreessa. Rakkoon qabu. Nama daa'ima kiyya siree jala kaayetiin kun jaarsa kiyya. Daa'ima kiyya siree jala kaa'attee bar. Keessa hin jirru nu ta'e. Keessa hin jirru maammadoo nurraa raggattee habibti garuu ani duraanuu lolaa diyaaspooraan qabu rakkoon qabu raggattes. Maaliif? Waan tura gattuu saayiban qabdu yoo gaazura lolaaleen qabanne nullee koon qabna saayiban qabna saayiban kan akka o'oo. Alaa raggattoo jechuun ishee dhaqanii jirti. Dura naannoo filachuudha. Waan ofii lolaan kan keessa argaa akkanaas hin bahin miira keessa gala. Kami lolaan kiyya lolaan qabu. Haadha dhiira qabdee dubartii waliin qabdee bira teetti. Taashaa. Waan ofii surree mana godhattee akkaniin sinuu isuu. Habibti mana ho isa daffaa argaan jirtu daffaa jala jira bar. Qorramuun ofa meeruu dhumaa. Laali daffaa. Qorra habibti kun daffaa. Ni qorraa jechuudha. Kaalsiiti biratti. Maashaallah waan fi ispoortii akkan hojjettu akka ajaa'ibaati bifaan poosti namoota as daldalaa deema akka hongizii hundayyuu. Mee gadi qabiira jaartii ammadhee ciisaadha jedhaa haaffayaan kun. Kun haga ammaa illee qabbanoomne taashaan kun akka usu billaan isaa rara. Eessa qabbanaa yaa inshaallah.